Egaa kabajamtoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenya oduu haaraa tokko isiniif qabadheen dhufee jira. Oduun kunis Jawaar Mohaammed qeerroo fi qarreeniif wanta dabarseeru qaba. Isa wajjin kan ilaalu ni ta'a. Namoonni chaanalii keenyaaf immoo haaraa ta'an subscribe gochuu hin dagatina. Amma kallattiimaan gara viidichaatti eegalla jechuudha. Isin jaalanna, isin kabajna, nu jaalattu, nu kabajju. Garuu amma immoo uummanni amma kana mana bakka jiru seenuu hin danda'u. Poolisoonni isin dabarsan nullee akka isin seentan yeroo kana isin eeyyamuu hin dandeenye. Sababni isaas haalli ammatti jiru nageenya keenya seerii miti. Kana waan ta'eef diinni kallattii adda addaatiin nu keessa galee nu miidhuu danda'a waan ta'eef osoo poolisiitti hin bu'iin wal dhageessanii ofii keessaniif wal ajajjanii waliif ajajamtanii poolisii faana walitti bu'iinaa tokko lammaffaa immoo amma dhageessu. Wanti nu dubbatameera. Haalli nageenya keenya akkaataa nama ittiin jirru uummanni amma kanaa yoo dhufe sirrii miti. Diinni kana isin keessa galee nu miidhuu danda'a, isin miidhuu danda'a. Kanaafuu wal dhageenyee, wal kabajnee bakkum jirtanitti nuuf tura. Booda garuu yeroo biraa akka barbaadan dhuftanii mana keessanii dhuftanii nu laaltuu isin jaalannaa, isin galateeffannaa. Poolisiidhaan walitti hin bu'ina, nama tokko walitti hin bu'ina. Nagaadhaan jaalalaan wal gorsaa gara deemtanitti deema. Poolisii faana walitti bu'ina tokko lammaffaa immoo amma dhageessu.
Polisi faana walitti bu'iina tokko lammaffaa immoo amma dhageessu. Polisi faana walitti bu'iina tokko lammaffaa immoo amma dhageessu. Tole walla keenya miti isin jaalannaa isin kabajnaa nu jaalattu nu kabajju garuu amma immoo uummanni amma kanaa mana bakka jiru seenuu hin danda'u. Poolisoonni isin dabarsan nullee akka isin seentan yeroo kana isin eeyyamuu hin dandeenyu. Sababni isaas haalli ammatti jiru nageenya keenya seebii miti. Kana waan ta'eef diinni kallattii adda addaatiin nu keessa galee nu miidhuu danda'a waan ta'eef osoo poolisiitti hin bu'iin wal dhageessanii ofii keessaniif wal ajajjanii waliif ajajamtanii wanti nu dubbatameera. Haalli nageenya keenya akkaataan amma ittiin jirru uummanni amma kanaa yoo dhufe sirrii miti. Diinni kana isin keessa galee nu miidhuu danda'a isin miidhuu danda'a. Kanaafuu wal dhageenyee wal kabajnee bakka jirtanitti nuuf tura. Booda garuu yeroo biraa akka barbaadan dhuftanii mana keessanii dhuftanii nu laaltuu isin jaalannaa isin galateeffannaa. Poolisiidhaan walitti hin bu'ina nama tokko walitti hin bu'ina nagaadhaan jaalalaan wal gorsaa gara deemtanitti deema.